Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan baga nagaya walitti deebine an Abdallah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre kan baranne gareewwan jechoota hiikaa jechoota afaan Oromoo akkasuma makmaayisa fi akkasuma gadi fageennaan barreeffamas baranneetiniin dabarre. Yeroo itti aanutti insha Allah barreeffamas itti deebina. Hiikaa jechoota afaan Oromoo garee caa fi akkasuma gareewwan jechootaas ni barannaa jechuudha. Har'a kallattimaan barmoota isiniif qopheesse kanatti isin dabarsuun duratti jecha tokko lama wanta jechuu barbaadetu jira. Innis waa'ee dhimma afaan Oromooti. Afaan Oromoo kanatti hin qalladinaa. Afaan Oromootiin qaldeen hin jiru. Afaan Oromoo goota hedduu itti dhabne. Hayyuu hedduu itti dhabne. Qaroo hedduu itti dhabne. Laaftuutti as hin geenne. Afaan kennaaf wareegamas yoo barbaachise kafaluudhaaf qophiidha. Hayyoonni dabran kasiis olii kanaa olii hayyoota gugurdaa meeqaa kam akka itti dhabne yaadachuu danda'uudha qabdan. Afaan Oromoo irratti xiyyeeffadhaa, irratti hojjedhaa. Diinni diinuma. Diinni afaan kan kee baratee si fakkaatee afaan kan kee baratee si fakkaatee sirratti dalaga. Wanti har'a dalagamaa jiru Oromiyaa keessatti wanta laaftuu miti. Kun ummanni siyaasaadhaa haa furu. Garuu afaan Oromootiif yoomiyyuu bakka hin kenninaa. Nama afaan Oromoo dhiibuudhaan isinitti dhufe. Afaan Oromoo laaftuutti as hin geenne. Hayyuu har'a osoo jiraate afaan Oromoo sadarkaa addunyaatitti waan guddaadhaan hojjechuudhaaf takkaahuu waan guddaa afaan Oromoo akka addunyaadhaan wal baratu gochuudhaaf irratti hojjechuudhaaf sagantaa hedduu qabu hunda dhabne. Kanaaf qubee generation atis anis ta'e dhaloonni inni gara boodaa jiru qubee generation jedhamee warri waamamuudhaaf jiru jechuu afaan Oromoo irratti wanti guddaatu nurratti kufee jira. Amaanaa guddaatu nurratti kufee jira. Afaan Oromoo afaan hujii biyyoolessaa taha kan jedhame sun haqamee afaan alagaa afaan Oromoodhaan kabar godhaa jiran. Takkaahuu ammoo afaan Oromootiin bakka cufaa jiran. Oromoo afaan kan kee guddisuudhaaf iddoo jirtutti bakka jirtutti ilmaan kan kee barsiisi. Namni barate haaduu qaramtee teettu. Haaduun qaramtee teettu hin beeytanii namni qotee bulaadhaa haaduu qarateetiin mana keessa kaayata. Yoo horiin tokko dhukkubsateetiin wanna jedhe osoo inni hin baktaa'in takka osoo hin badin haaduu qaratisaniin itti gadi baheetiin halaalfata. Ilmaan keessan barsiifadhaa. Namni barate lafan badu haaduu qaramtee teettu. Barumsi gaariidha. Education is the fundamental value of your life. Education is the fundamental value of my life. It's education. It's not easy. Barumsi gaariidha. Barumsa ilmaan keessan barsiisaa. Kanaaf dubbinaan deeme dhiifama. Afaan Oromoo irratti haa xiyyeeffannu. Afaan Oromoo haa guddifnu. Ollaa wal haa barsiifnu. Addunyaa wal haa barsiifnu. Afaan keenna afaan dhiigaa fi lafee gootonni itti caccabsan sanii jechuudha. Kanaaf hanga dandeenye afaan Oromoodhaa wal agarsiisuu, wal barsiisuu irratti dalaguudha wanti nurraa eegamu. Diinni afaan Oromoo awwaaluudhaaf, afaan Oromoo balleessuudhaaf innis qaawwa argate hundaan irratti hojjetaa jira. Carraa argate hundaan irratti dalagaa jira. Kanaaf bakka hin kenninaa fi alagaa Oromoo fakkaatee dhalatee guddate. Alagaan afaan kan kee baratee afaan kan kee balleessuuf deemu irratti beekadhu, irratti qophaa'e, irratti hojjedhu. Bitamuun waan jiraati ni bitama namni. Isaaf bakka hin kennin qaroo qabdu jabeeffadhu. Kanuman jedhaa ammaaf gama barmoota kiyyaatitti isin deebisa. Dhiifama dubbeetu naan deeme. Barmoonni keenya har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Garee caa. Garee A dabarfannee jirra. Garee baadhas dabarfannee jirra. Har'a garee caadha barannaa jechuudha.
Garee caa kana mee maal irraa eegalla? Itti haa deemnu. Barnoonni keenya har'aa garee caa keessa jira jechuudha. The vocabulary of Oromo language. So kun har'a hiikaa jechoota afaan Oromooti. Haadha Oromo language. Haadha Oromo language is called the vocabulary of Oromo language. Today we'll see the vocabulary of Oromo language. So kutaa kurnaffaadha. Gabaabumatti akkanatti isiniif qopheessaa jechuudha. Isin warri beeytan akkasumatti wanna jedhaati warroota tokko ammoo tiyyuu warroota afaan keenya kana hin dhageenyeef matama duree tuqeetiin hin bira dabra jechuudha. Kuni maal naa jedhani afaan Oromooti. Afaan Oromoo kuni maal yoo jedhan search on Google Oromo language. What's Oromo language? If you don't understand what I mean, search on Google. You can find what is Oromo, what's Oromo language, where Oromo people live in. You can find it easy. Search on Google, say Oromo language. What's Oromo language? You can get a lot of meaning what's Oromo language. Then let us go for vocabulary. Vocabulary afaan Oromoo kana caa ilaalaa jechuudha. Mee caan maal jedha? Caabii. Caabii jechuun mi'a manaa kan suphee irraa dalagamu jechuudha. Takkaa'u irraa dalagame. Maal jechuudha? Mi'a manaa kan suphee irraa dalagame jechuun namoonni tokko ni beeytanii waan akka okkotee oyteellee jedhaniini eelee faaraallee hin jedhaniini eelee faaraa takkaa ammoo eelee san daabboo irratti dalagan natti fakkaata. Yaa daabboo irratti dalagama, qixxaatu irratti dalagama. Ammas distii boolla dhiifamaan hin beekuti afaan kanaani afaan amaariffaa hin beekon. Isisanis gara fuulduraatti ni ilaalla. Wanti irratti wanta ta'e suuppii waan akkasii irratti dalagan kana kan irratti dalaganiini jechuudha. Isa kana mi'a manaa kan suphee irraa tolfamu maal jedhaniin caabii jedhaniini jechuudha. Inni itti aanu caabitaa. Caabitaa jechuun mallaa buddeena tokko takkaahuu buddeena tokkicha jechuudha. Buddeena tokkichaan maal jedhaniin jechuu caabitaa jedhaniini jechuu. Inni itti aanu caancoo. Caancoon kuni naannoo keenyatti hin argama. Laga wahiiti. Laga soogiddaa bishaan soogiddaa qabu jechuudha. Bishaan soogiddaa qabu takkaa'u ammoo tuyyuu laga soogiddaa bakka soogiddi laga soogiddaa illee hin jedhaniini waan akkasii jechuudha. I hope you remember this sign. H2O. H2O jechuun is water. Chemistry keessatti argamanatti chemistry keessatti argama H2O kan jedhu kuni bishaan jechuudha. So caancoon kuni bishaan soogidda qabu. Laga bishaan soogidda qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma laga caancoo jedhanii gara Ginniir gara gaxaanutti argamaa jechuudha. Naannoo gaaguroo fa'aa waan akkasiisanii caancoo waan akkasiisanii jechuudha. Inni kan itti aanu caaqa. Afaaniin natti boona. Natti caaqa. Natti barxaana. Natti qallada. Natti taphata. Natti uf jaja jechuudha. Caaqa jechuun jechuudha. Inni kan itti aanu caaqallee hin jedhaniini caaquullee hin jedhaniin. Astee kanatti caaquullee hin jedhaniin. Caaquu, boonuu, barxaanuu, uf jajuu, likkii dabruu waan akkasii hin jedhaniin jechuudha. Inni kan itti aanu ammoo tiyyuu caginnoo goobanaa. Caginnoo goobanaa jechuun guyyaa addeessi goobanee guutee bahe jechuudha. Caginnoo goobanaa guyyaa addeessi goobanee guutu jechuudha. Fakkeenyaaf addeessi yeroo jalqaba duraa bahu qal'atee bayaa. Qal'atee guutee sadarkaadhaan guutee booddee akara yookaan ammoo gara dhumaa deemu fuul taha jechuudha. Akka saantimii fuul guutuu tahee jechuudha. Akkas tahaa jechuudha. Maal jechuun caginnoo goobanaa jechuudha. So the last ammoo tiyyuu calanqoo. Calanqoon gosa bishingaa. Gama biraatiin calanqoo jechuun magaalaa gama Harargeetti argamtu.
Harargeetti argamti. Calanqoo jechuun gama biraatiin Bishingaa, gama biraatiin ammoo magaalaa Harargeetti argamtuu jechuudha. Dhiifama uummanni keenya Harargeedhaa waa'ee Calanqoo maal akka ta'e koomentii jalatti bal'inaan nu kennuu ni dandeettanii achiin gara uummata Oromoo bal'aatti dabarsinaa jechuudha. Kana fakkaata. So barnoota kiyya osoo hin goolabiniin duratti wanti isin jechuu barbaadu gaafii hedduu koomentii jalatti kana gaafattantu jira. Gaafii san walitti qabee gara fuulduraatitti as smart boardii kana irratti bal'inaan isiniif ni kenna. Hangasi ammoo tiyyuu namoonni tokko tokko lakkoofsa kan koo jalatti kan argattaniitti hin jettan achiinis naqunnamtanii ibsa gahaa argachuu ni dandeettanii jechuu. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Hin irraanfatinaa share gochuu, comment, like gochuu fi akkasuma yaada keessan ibsachuu hin irraanfatinaa. Hangasiif hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.